abbaatu intala ofii janajjanee silkidhaan qaama siiqullaa booddee irra immoo AI'dhaan hojjetee feesbuuka garagaraadha miidiyaarra maxxansa. Manaama miti zaayirumaan. ራስህ ጀንጅነሃት ራስህ አባቱ ነህ ራስህ ፍቅረኛ ሆነህ መልሰህ ደግሞ ስትነቃብህ ለምን sagaleen kee sagalee abbaa kootii natti fakkaataa jettiin mucaan isaan. Lakkii an abbaa keetii miti sagaleen sitti fakkaachuu danda'a jedheetiti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Wallahi har'aan tana waan gaddisiisaa baay'ee tokko nama hin gaddisiisu dhagahuufillee waan namatti hin tolle gurra namaatti illee jechuudha. Waan akkasiitiin dhagahee nuyi zabanuma akka keessa jirru kanatu nu harkaa bade. Wanti kunis maal ni beektanii? Abbaatu intala ofii janajjanee silkidhaan qaama siiqullaa booddee irra immoo AI'dhaan hojjetee feesbuuka garagaraadha miidiyaarra maxxansa. Manaama miti zaayirumaan. Akkana ture seenichi. Abbaan illee biyya alaa jira. Mucaan illee akkasi. Biyya alaa jirti. Amma abbaanii fi ilmi wajjin haasa'uu jammaran. Intalli isaa jechuudha abbaa wajjin haasa'uu jammaran. Teekistii minaaminii sagalee dhangaafa wajjin haasa'anu. Sagaleen kee sagalee abbaa kootii natti fakkaataa jettiin mucaan isaan. Lakkii an abbaa keetii miti sagaleen sitti fakkaachuu danda'a. Kan isii kana didee haasawaa itti fufan. Utuma akkanatti wajjin jiraachuu jiranuu wajjin haasa'uu jiranuu waggaa lama fayga. Egaa waggaa lama gahee turtii waggaa lamaa booda haasawa keessa walitti rifatu yookaan walitti mufatan. Abbaan isii kun duraan gizee wajjin haasa'anu sana keessa mucaan kun viidiyoo suuraa minaaminii ergitee fi isa biraa qabdi. Abbaan kun maal godhaa? Suuraa duraan mucaan ergitee fi biraa qabdu kana AI fayyadamee qullaa godhee qaama sii qullaa baaseetiti sooshaal miidiyaa adda addaa irra gadhiisa. Ilma ofii jechuudha. Booddee gaafatamee immoo maal jedha? Kunoo viidiyoo as jira afaan Amaariffaatiin jechuudha. Viidiyoo sana dhaggeeffadhaa walitti deebina. ታሪክ አስቀምጠህላት ስለሄድክ እኮ ነው ልጅቱ ራሴን አጠፋለሁ ያለችው። ለምን ፖስት ሰጣት? ራስህ ጀንጅነሃት ራስህ አባቱ ነህ ራስህ ፍቅረኛ ሆነህ መልሰህ ደግሞ ስትነቃብህ ለምን ፖስት ሰጥካት? ለምን አባቴ ለምን ያንን እኮ እንግዲህ መስሎኝ አድርገዋለሁ ብያችኋለሁ አይደለ? ልጅ ናት። በሰዓቱ ላፊ መነጋገር ሆነ አንዳንድ ልክ መጋባቶች ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን ነገር ተንተርሼ በርግጥ እንዳባት ስተን እንኳን ብትሰራም ወይም ብትቆጣኝም ብትሰድበኝም መቻል ነበረብኝ ማድረግ የለብኝም። አዎ ልክ ነሽ። አሁን ያልሽው ነገርም ትልቅ ጥፋት ነው። ትክክል ነው። ያንን እየተንተራሱ አንቺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ቆይ ገኒ ገኒ ዝም በል ስለገባኝ ነው ዛሬ ላይ ከፋ እየጠየኳት ያለው ታዲያ ለበእናንተ ስብቶች ፊት አዚዛዬ ቆይ እሺ እኔ አሁን አንድ ነገር አንተን ልጠይቅ። አሁን ሱራፌልም ወንድሙ ባለህበት አንድ ነገር ልጠይቅ። የች ልጅ በአንደበትህ እያልክ ነው፣ ይቅርታ እያልክ ነው። ያንተ ፌስቡክ ላይ ይታወቃል፣ ያንተ ቲክቶክ ይታወቃል፣ ያንተ ሶሻል ሚዲያዎች ይታወቃሉ። አሁን ሌላ ሰው ይለጥፈዋል። ምንም አሁን በአንደበትህ የምትናገረው ግን በራስ ሚዲያ ላይ ሚዲያ ስለሆነ የአካባቢም ሰው ስለሚያየው ልጄን በመሰለኝ በተሳሳተ መንገድ ይሄን አድርጌያለሁ ነው ልጄ ይቅርበኝ ይቅርታ የሚል ቪዲዮ በራስ ከዚህ በፊት እንዳደረከው ነው ከእሷን እንደለቀቀው ያንን ማድረግና ልጅህን መካስ ትችላለህ? አረ ችግር የለውም ወንድሜ። እኮ ቀላል ነገር እኮ ነው፣ የተራ ነገር እኮ ነው። ከዛም በላይ እኔ ለልጄ ብዙ ካሳለኝ እያልኳችሁ ነው። እናንተ ተቀላል እሱን አድርግ፣ ግን ይሄኛውን አስቀድምላትና ልጅህን አክማት። እጋደረገኝ ቪዲዮ እኮ መነገፈተኒ dubbiin akkana zabana badee jira ta'ee namatu badee jira ta'ee nutu badee jira ta'ee akkuma isaan nama harkaa bada. Qoy namni kun amma abbootuma aniifati qabnu wajjin abbaa jedhama. Abbaadhumaat abbaa kooti jettee waa maartu wajjin kan abbaa kooti jedhee waa maaru wajjin nama akkasiitii wajjin abbaa jedhama. Waa'ee inni mucaadhaan jedhee samma viidiyoo isin agarsiise isin dhaggeeffachiise irratti dhaggeeffataniitu. Gariin keessan immoo haasawaa koo kana duras dhaggeeffataniitu ta'uu danda'a. Amma haala kanaan zamana maalii keessa jirra? Yeroo maalii keessa jirra? Maaltu deemaa jira? Maaltu ta'uu deema?
zamana abbaan ilmoo ofii qullaa isii bakkee baase. Yaa subhaanallah. Nama kofalchiisaa amma kun. Moo nama boosisa. Nama harkaa badaa bara. Abbaa jechuun gaachana ture. Abbaa jechuun waan nama dhufu hunda namarraa eega ture. Kun ammoo ilmoo ofii AI fayyadamee qaama sii qullaa bakkee baase. Abbaadha namni kun abbaa jedhama. Odoositee abbaa keetii namni kun. Qo'i zamana akkamii keessa jira? Zamanatu bade moo namatu bade? Zamana nuti keessa jirru bade moo nama nu wajjin jirru bade moo nutu bade? Meenaa deebisaa yaa jamaa. Wallaahi laaziim na dhibee bar. Akkamitti abbaa waan akkana hojjeta? Amma namni akkana abbaa jedhama. ومن دب في ومن جر في نار كابده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.